Yooyyaa ashama harka fuun ilmaan Oromoo idil addunyaa gubbaatti argamtan hordoftoonni Oraazii Shoo akkam jirtu nagaa qabdu isiniin jechaa jidduudhaan badee deddeebi'aa jira. Dhugaa dubbachuu fi osoo sa'aatii 24 waan saba kiyyaa waan uummata irra gahaa jiru kana waan hayyoonni Oromoo keessa jiran kana guyyaa dubbadhee natti tola. Garuu immoo yeroo baay'ee waan baay'ee dubbachuu fedha beeytanii dhugaa hadhooftuu takka ammallee kan isinitti himuu barbaadu jira. Hidhamuu Jawaar fa'a, hidhamuu Baqqalaa fa'a. Wantoota amma akkana deemaa jiru kana namootummaan nuti sabaaf qabsaa'an jennee yaadnu kan gammachuu irraa qabantu jira yoo isiniin jedhe na amantanii. Waan fokkataa hedduu jira. Hedduu aarii qaba. Xiiqii wayiitti waan hedduu ka dubbachuu barbaadu jira. Waan mana hidhaasitti adeemaa jiru. Waan uummata Oromooti irra gahaa jiru kana maal jedhan beeytanii midhaan tokko yeroo facaaftu fakkeenyaa qonna ofii midhaan tokko yeroo facaaftu waan firii gaarii sii fidaa facaafta asmaraa wajjin deemtee jechuudha. Waan bor hin biqille waan asmaraa wajjin hin deemne waan gammoojjiitti hin biqille gammoojjiitti hin facaaftu. Waan baddatti hin biqille ammoo baddatti hin facaaftu. Akkasii deemtu jechuudha. Waanni tokko yeroo dubbannu waanni sun dhiibbaa akkamii qabaa dhiibbaa akkamii fidaachi booda hoo waan inni Oromoof fayyadu maali? Yeroo waan takka Oromoof jennee dubbannu wanni kun Oromoodhaaf maal fayyada? Yoo dubbadhe Oromoof maal fayyada? Yoo waan kana barreesse Oromoof maal fayyada jedhanii itti yaadutu barbaachisa. Kanaaf waan baay'ee cal'ifnee bira taa'utti jirra. Waan hedduu gara nama nyaatu waan hedduu argu jirra. Waa'ee hayyoonni nyaata lagachuu warri bilisiginnaa dabalatee namoonni hedduun yeroo qoosuu barbaadan fa'aa argaa jirra. Isattuu kaadiroonni bilisiginnaa namoonni akka Haayiluu Addunyaa faanti kan bara Jawaar hidhame bara Haayiluu Addunyaa hidhame Jawaar sagalee ta'aafii ture jechuudha. Biyya alaa kana hidhamuu Haayiluu Addunyaatiif Jawaar dubbachaa ture. Har'a immoo gurbaan kun dhufee waan kanatti qoosa waan hedduu jira jechuudha. Har'a illee guyyaa 11ffaa gootonni lagannaa nyaatatti jiranii. Wanni kun waan hedduu malee waan hedduu ulfaatu. Waan akkanaa hin danda'amaa jechuuf ammoo seenaa addunyaa keessa deemnee ilaaluun barbaachisaadha. Mahatma Gaandhiin yeroo sirni gita bittaa Ingilaand biyya isaanii weerare yeroo mana hidhaa turanitti guyyaa 11 miti guyyaa 20 nyaata lagatanii turan nyaata dhugaatii. Namni kaayyoo itti amanee fi hanga wareegamuutti illee adeemuu akka danda'u seenota addunyaa irraa wantoota hedduu arguu dandeenya. Hayyoonni gootonni Oromoo maaliif nyaata lagatan? Gaaffilee hedduutu maaliif wanni kun of ajjeesurraa jechuun akka waan of ajjeesuti. Namoonni hedduun akka jedhanitti dhuguma saba kanarraa abdii kutatanii salphina sabni isaanii kana sabni isaanii keessa jiru. Uummanni Oromoo gabrummaa gana geettu keessa jiru. Nama kalee qeerroon kalee sirna wayyaanii dhagaadhaan buqqifte. Uummanni Oromoo sirna wayyaanii kalee ofirraa buqqise gabrummaa hardhaa tana kutaan muraasni hin qabsaa'a kutaan muraasni hin ta'a akka kaleessaa waloodhaan deemuun hin jiru. Keessatti immoo uummanni Oromoo gabrummaa keessa jiru hin beeku. Hayyoota Oromoo kan hidhatti dararamaa jirtu kana uummanni akkana taa'ee laaluun isaanii saba gabrummaa akkanatti fudhate kana hunda jechaa hin jiru. Garuu an kanan eegne Hacaaluun ajjeefamee Jawaar hidhamee Oromootu ammallee waan deemaa jira hundi kennaa hin beekne. Biyyattiin burkutoofteerti garuu Oromoon silaa carraa kana fayyadamuu qaba ture. Tokko baay'ee tokko taa'u osoo hin ta'in kutaan Oromoo hundi bakka takka ka'ee bilisiginnaa guyyaa tokkotti ofirraa kaasuu hin danda'a. Akkuma bara wayyaanii warri bara wayyaanii san qabsoo sana qindeessee tarsiimoodhaan masakaa ture har'a hidhaa jira. Jaalateef jibbeellee kufaatii wayyaanii keessatti tapha kubbaa miilaa keessatti maaltu jira beeytanii daqiiqaa 90 kubbaa taphattee osoo hin ta'in akka Joozee Mooriinoo san qabxii 3 qabattee bahudha. Jawaar hin dhufee tarsiimoo isaa lafa ka'e Oppiidiyoo arrabsuu qofaan qabsoon Oppiidiyoo mootummaa wayyaanii Oppiidiyoo arrabsuu qofaan namarra Oromummaa mulquu qofaan akka hin deemne olola qofaan akka hin deemne hubateeti achuma mootummaa keessa ummata mootummaa keessa jiru warra quuqama qabu baasuudhaan waltajjii isaanii namoonni bebbeekamoon mootummaa qofti irratti argaman hunda keessa
haasawa isaanii baasuudhaan ummata qindeesse waggaa muraasatti wayyaanee darbee jira Jawaar. Abbaan feete fudhadhu, abbaan feete dhiisi. Abbaan tarsiimoo sun har'a hidhaa jira. Hidhamne bara. Hidhamne tarsiimoo wayii hin jirtu, wanni takka hin jirtu. Waa'een hayyoonummaa nama biyya alaa jiran kun waan hedduu kaasuu hin dandeenye jechuudha. Garuu irra deebinee dubbachuun hin barbaachisu. Wannummaan jara kana hidhanii fi wannummaan Jawaar Baqqalaa fa'aa hidhanii fi tarsiimoo san balleessu. Ka biraan mallee Abiy Ahmad Oromoon akkamitti qabsaa'ee ofirraa wayyaanee buusee waan beekuuf daandii sanniin cufuuf deeme jechuudha. Amma gara poointii kiyyaa isiniif deebi'a. Jaran nama koobatuulu ta'uu hin qabnu jechuun wanni tokko eega dabreen booda jarri tun eega duuteen booda nadaamaa boo'u irra dhiibban gamaa gamanaa itti fufuu qaba. Warri Ameerikaa already eegalee jira hiriira isaanii jechuudha. Mootummaan ammoo addunyaan guutuun itti kaate yeroo hamaa kana keessa hayyoota tana akka dhabu wannan isiniif dhaamu. Hayyoonni Oromoo waan takka dubbadhan malee warra bilisiginnaa keessa jirtan ispeeshaalii warra dhimmi kun ilaallatu. Jawaar Mohaammed Baqqalaan warri mana hidhaa jiru amma waan takka taanan addunyaa tana gubbaa jiraachuu akka hin dandeenye akkasitti hubadhaa. Waan takka taanan biyyattiin abaaramtuun Itoophiyaa jedhamtu sun daameeji taate hin burkutoofti, hin caccabdi, hin diigamti. Waan badaatu dhalachuuf deema. Warri mootummaa keessa jirtanillee ammallee irra deebiin isinitti hima. Hayyoonni tun waan takka taanan tokkoffaa kamiidhamu isin. Poointii gara biraatti dabra. Yaa uummata Oromoo namoota hedduu amma kan jechuun dhimmi sila ajandaa nuuf ta'uu qabu waa'ee hayyoonni keenya hidhaadhaa bahuu qaban dhibbaan dhibbatti bahuu qaban. Garuu ammoo akka sabaatti ganamne akka sabaatti gaafa Abiy Ahmad gara aangoo dhufe uummanni Oromoo harki caalu harka dhaafii ture. Parsantiin 99 harka dhaafii ture Abiy hunduu. In ganamne jechuun namichoon nu gane dhumate kaleessa Abiy faarsitee maal jettanii waan amma namoota tokko argaa jira. Warra karaa kanaan malee bilisummaan hin taatu. Karaa kanaan malee bilisummaan no. An abdiin akka itti amane karaa natti fakkaateen qabsaa'u mirga qaba. Atis karaa sitti fakkaateen qabsaa'i. Warri Oromoo kabosona jedhus warri qawwee harka qabus achiin haa qabsaa'u. Lakki karaan san qofaa jechuu hin dandeenyu. Warri karaa nagaatiin qabsaa'aa jedhus haa qabsaa'u. Lakki karaan qabsoo karaa nagaa kana qofaa jechuu hin dandeenyu. Miidiyaaleen qabsoo miidiyaa miti no. Miidiyaan uummanni miidiyaa yoo hin qabaatin akka nama uummata ija hin qabneeti. Kanaaf miidiyaaleen nuuf haa baay'atanii hunduu karaa itti qabsaa'in karaa itti fakkaateen haa qabsaa'u. Waan dabreen kaasanii dubbii baxabbaxuu yoo taate waan baay'eetu bada. Hin nadaamuuf nammoo akka Oromootti nadaamuuf deemne hin beeka amma an waan baay'ee walitti gadi naqee jira waan gariifaa eegalee osoo hin dubbanne irraa as deebi'aa jira hin beeka. Abdiin maal ta'e jechuu dandeenya. Aarii qaba nama aarii guddoo qaba waan baay'ee dubbachuu fedha. Garuu waan nan dubbadhu kun saba kana maal fayyada maal hin fayyadne ka jedhu jalqaba diqqoo itti yaada akka dhuunfaatti. Waan nan dubbadhu kun akka Oromoo maal fayyada jedheeti itti deemaa lakkii abdii tana dhiis jedhee irraa of dhoogga akka dhuunfaatti. Kanaaf waan saba fayyadu irratti haa xiyyeeffannu. Hayyoonni keenya hidhaa jiran bor baanee hii jechuun bu'aan qaba. Har'a dhaqqabachuu qabna. Akkamitti akka ta'e ammoo walitti himuun hin barbaachisu. Mootummaan kun mootummaa diinaati. Mootummaa diinaati. Dhaamsa tokko ammallee osoo hin dubbatin bira hin dabarre. Argeen qaqqabsoo baqaysitee seentee amboo akkasii
yuunivarsiitii waan hedduu jira amma ijoollee hedduu amma Ambootti gara nama 300 hidha barattoonni jechuudha. Mootummaan kun mootummaa akkana jibbame. Dhaamsi kiyya duuba poolisii Oromiyaa yaa poolisii Oromiyaa waan takka dubbadha achi dura mootummaan bilisiginnaa waraana isaa hundaa Tigraayitti ergee guyyaarraa dhumu jira waraana. Mootummaan addunyaa guutuun itti garagalte. Amma immoo ganda keessaa namoota guuran namoota abdii kutate guuranii milishaadhanii qawwee ji'a tokko leenjisanii qawwee itti hidhanii uummata gadi ergaa jiran. Waraanni federaalaa already hin jiru. Dhumaa jira achitti gara Tigraay sanitti. Walitti mootummaan Tigraayillee akka amma nuti waraanni dhumnu akkasii miti waan hedduutu adeemaa jira. Jarattiin waan baay'ee gochuu jirti. Poolisiin hin jirtu. Amma poolisiin uummata jirtu poolisii Oromiyaati. Jijjaaraan mootummaa kufu jiruuf jettanii uummata keessan hin fixan. Uummata keessan irratti hin dhukaasina. Uummata hin ajjeesina. At least yoo qabsoo uummataatti hin beekne jechuun jireenyaaf maali waan isin achi keessa maaliif akka isin achi keessa jirtan warra isinirra kaanillee hin beekna warra isin hogganu warra Oromummaa iyyuu hin qabne hin beekne uummata keessan akka najjeefa. Seenaa Mustafaa Hussein hojjedha. Uummata keessan hin ajjeesina rabbi jedhaati hin ajjeesina uummata. Warra hidhataan uummata warra milishaan ji'a tokko leenjisanii qawweetti kaanii amma gara gandaa gadirgan kunis kan uummannu ofirraa dhooga. Seenaa keessan akka hojjanne seenaa keessan akka hin balleessine milishaan amma ji'a tokko akkana qawwee akka dhukaasanis kennanii gandatti isin gadi ergan akka uummata ajjeeftaniif akka uummata gadi qabdaniif. Mootummaan burjaajee jira. Mootummaan addunyaa itti ka'ee jira. Achiin Tigraay waan hedduu gaana ofiiftuu lolli hamaanuu adeemuuf deemu. As jidduutti poolisoonni uummata keessan irratti akka hin dhukaafne hayyoota keenya kan mana hidhaa jiran irratti haa xiyyeeffannu. Dhaamsi kiyya kanu jaran waan badattuu dhalachuuf deemu. Wanni hamaan waan kana immoo gaafa dubbannu jira. Waan hedduu Jawaar faatti rabbi lubbuu isaanii haa tiksuu hidhaa isaanii haa baasu. Ani yeroo garii maal yaada beeytanii osoo Oromooyyuu ta'uu baate namni kun nu madaalu bakka nuyyuu hin madaalu yaa nama gabrummaa jalaa si baase ati har'a hidhatti dhiiftee hin beekna namni quuqama qabu miliyoona sana akka jiru garuu Oromoon tokko Oromoon miliyoona 60 kan jedhamu kun Oromoon tokko hidhamuu Jawaar hidhamee kamana ta'u waan natti fakkaatu hin turre. Warra saba ganitti kan amma akkanatti haasa'u jiru. Warra kalee Oromoo wajjin nyaachaa warra kalee Oromoo wajjin dhugaa har'a sabatti garagale. Kanaaf asumarratti gabaa osoo Oromooyyuu ta'uu baate ani yeroo garii maal yaada lakki namni akkanaa kun Oromooyyuu nuyyuu hin madaalu jireenya isaa deebi'ee achitti firraa ilma isaa guddifachaa jireenya dhuunfaa isaa haa jiraatu jireenya bareedaa jiraachuu danda'a. Siyaasa addunyaa xiinxalaati jechuudha. Akka fedhe jiraachuu danda'a. Akka barbaadetti barnoota qaba waan fedhe. Uummata kanaa jedhanii qabsaa'uun namni akka Jawaar lammata hin dhalatu Oromoo. Namni akka Jawaar takkaa hin dhalanne borus hin dhalachuuf hin jiru. Namni akkanaa seenaa addunyaa hedduu dubbifne hedduu argine. Jaarraa keessatti yeroo takka dhalata akka carraatti yeroo takka dhalata akka carraatti namni akka Jawaar Mohammad yeroo takka akka waggaa miliyoona keessatti lammata dhalachuuf hin jiru namni akkanaa Jawaar yoo achi waan takka ta'e nutu ajjeese akkas beekama. Oromoo abdatee biyya galee gabrummaa wayyaanii jala tarsiimoodhaan bilisa isin baase bilisa nu baase har'a inni achi jira Oromoo warraaf jirti. Hirriba gaarii nagara naaf jiraadha. Bye. Dhumarratti immoo chaanalii kana subscribe godhaa nagaatti bye.